jirtu akkam nageenyi keessan eegama miidiyaa kan akka haaraatti sochii miidiyaa onlaayinii eegaluuf deemna. Adeemsa kana keessatti hundeeffamee fi wantoota inni hojjechuu danda'u waan tokko yaada isaa isiniif kaasaa, isinis yaada isaa sana hiriyoota keessan biraan akka geettan abdii qaba jechuudha. Duraan dursa maqaa isaa miidiyaa kanaa yookaan miidiyaa Telegram chaanaalii voice chatii kana maqaa isaa yeroof moggaasnee jira. Maqaan isaallee Miiltoo jedhama. Miiltoo jechuun hiriyaa waliin karaa dheeraa deemu akka ta'e beekama. Nus jijjiirama tokkoon tokko keenyaatiif deemna jechuudha. Kanaaf haala kanaan miidiyaan Miiltoo jennuun kun yookaan immoo viidiyoo chaatiin Telegiraamii Miiltoo jennuun kun dhimmoota garaagarummaa ilaalcha siyaasaa, amantii, sabaa kanneen kana odoo wanti hin jedhin hin tuqin dhimmoota gurguddoo afur irratti xiyyeeffatee hojjeta. Isaan kunis diinagdee, xiinsammuu, fayyaa fi maatii irratti hokkanii haala bultii irratti hubannoo hawaasa keenya gama sooshaal miidiyaan dabarsuudha. Egaa akka waliigalaatti yoo miidiyaa kana kan chaanaalii kana kan gruupii kana hundeessinu wanti akka mul'ataatti qabanne jira. Kunis maalinni hawaasa gama hundaan gahoomee fi gama hundaan dammaqee arguudha jechuudha. Kanaaf haala kanaan waan tokko hojjannee darbuu qabna waan ta'eef kana akka mul'ataatti qabannee deemaa jirra. Ergamni keenya guddaan gama dhimmoota gama diinagdee, xiinsammuu, fayyaan akkasuma maatiin yookaan bultiitiin wal qabate ogeessota adda addaa affeeruun ogeessonni sun leenjii gaggabaabaa akka kennan gochuu, leenjii leenjii sanarratti ammoo namoonni adda addaa yaada akka irratti kennan gochuutu keessa jira jechuudha. Na haala kanaan waan deemamu ta'a jechuudha. Kanaatiin dabalataatti wanti nuti akka kaayyootti qabanne kaayyoo gooroof gooree qabna. Kaayyoon gooroo keenya, kaayyoo waliigalaa keenya hawaasni carraa intarneetii qabuu fi yeroo isaa waan sammuu isaa ijaaruu irratti fayyaduun carraa uumuun kaayyoo keenya gooroodha. Egaa feesbuukii kana yookaan immoo teelegiraamii dhimma adda addaatiif kanaaf wanti kana immoo gara poozitiivitti fayyadamnee namni waan ittiin ofis ijaaru, biyyas ijaaru irratti akka xiyyeeffatu yaadamee waan qophaa'e jechuudha. Kanaaf inni kun kaayyoo goorotaa, kaayyoo gooreetiin wal qabatee hirmaattonni keenya of beekanii ofis hawaasas akka tajaajilan carraa uumuudha. Egaa namni hedduun fedhaa maaliin qaba, maaliif hin uumamee waan jedhu kana sirriitti addan baasne. Kanaaf namni carraa kana argate dandeettii of beekuu fayyadamee carraa sana mootu gara hawaasa ofiillee tajaajilutti akka ceesisu carraa kenna. Inni biroo hirmaattonni xiinsammuu cimaa gabbifachuun jireenya isaanii jireenya bu'aa qabeessa hiika qabu akka taasisan gargaara. Gama dinagdeenis wantoota jiru uumuun nama hojii uumachuu barbaadus leenjiiwwan adda addaa hojiif gargaara. Kan sochii keessa jirullee daldala isaas haa ta'u hojii keessa jiru sana haala gaariin akka deemsisuu danda'u uumuutiin carraa namni sun irraa fayyadamuu qabu uumuudha. Akkasuma immoo gama maatiitiin wal qabatee rakkoo yeroo challenge nu gochaa jiru rakkoo gaa'ela keessaa akkasuma mootuu nama sirrii argachuu, nama sirrii argatan sana immoo sakattaan waan kun kanaaf rakkoo kanas furuutiif gaheen inni qabu xiqqaa hin ta'u. Fayyaa waliitiin wal qabatee akkamitti eeggannaa waan akkasii kanneen irratti xiyyeeffannaa. Odeeffannoo dhimma diinagdee, xiinsammuu, fayyaa wantoota kanneen irratti
yaada wal jijjiiruuf kan ta'u ta'a. Dhimmi biroo ijootii egaa ajandaalee marii ijoo maal inni waan jedhu kan yoo kaasne dhimmoota gurguddaa 7 irratti mari'annaa isaan kanneeniif guyyaa qoonnee ogeessota dhimmi ilaalu hayyoota qabnu fayyadamnee dhiyeessine jechuudha. Kunis xiinsammuu fi barnoota irratti dinagdee fi bulchiinsa mallaqaa xiinsammuu wal qabatee bal'aadha. Isaan kanneen jala tooppikii gurguddaa kana jala sab tooppikii xixiqqaa hedduutu jira as jala jechuudha. Dinagdeetiin wal qabatee dinagdee akkasuma bulchiinsa mallaqaatiinis wal qabatee masduree kana jalattis waa hedduu ka'a. Fayyaan akkas dhimmi maatii akkas aartiitiin wal qabatee namni carraa waltajjii waan keessa jiru itti baafatu barreeffamaan yaada adda addaa itti dabarfatu carraa akkasii humnaa sanaatiin ala sooshaal miidiyaa kan ammoo qarshiitiif itti fayyadamu namoota moodel ta'an adda addaa yuutuubaroota ta'uu danda'u, tiiktookoroota ta'uu danda'u yookaan immoo teelegiraamiraas ta'uu danda'a. Namoota akkasii sana ilaalla. Inni torfaan jireenya baqaatiin wal qabatee irra caalaa miseensonni chaanaalii kana biyya alaa jiru waan ta'eef jireenyi isaanii maal fakkaata, rakkoon qunnamaa jiran maaliin akkamitti furra waan jedhu kana waan garaagaraa keenyaa isaa rakkoo kana furaa deemna waan jedhu kana akka yaadaatti qabannee waan deemaa jirru jechuudha. Egaa kan erga jennee tooftaan nuti itti adeemnu hoo maal inni akkamitti deemna waan jedhu kan ammoo waan muraasa kaasnaa. Inni jalqabaa akkuma isiniif kaase ogeessa leenjii fi dhimma dhiyaatu irratti nama hubannuu qabu. Fakkeenyaaf dhimma fayyaa yoo ta'e dhimma fayyaa waa'ee fayyaa sana irratti waa'ee kalee yoo ta'e dhimma kalee irratti nama hubannaa qabu. Dhimma garaachaa yoo ta'e dhimma sana irratti nama ogeessa ta'ee fayyadamna jechuudha. Namni sun waan sana irratti mata duree isaa leenjii isaanii dhiyeessa. Isa dhiyaate sana irratti immoo namni gaafii qabu gaafii isaa gaafata. Gaafii gaafachuu qofa odoo hin ta'in namni yaada dabalataa illee qabu yaada dabalataa kenna. Namni dhiyaate sunis waan sanaaf deebii kenna jechuudha. Haala kanaan deemee dhumarratti nama dhiyeesse sana galateeffannee adda baana jechuudha. Asirratti wanni guyyuu hojjetamu riikard ta'eet chaanaalii kanarratti poost ta'aa deema. Namni sagantaanis jala darbee deebi'ee sagantaa sana of duuba deebi'ee akka ilaaluuf carraa kan kennu ta'a. Asirratti egaa qindeessummaan nam lam-sadiidha yeroo gammaatti kan socho'aa jiru. Of duratti humni amma dabalaa deemu kan deemu ta'a. Yeroof maal inni namni hirmaatu dirqamaatti wanni sarraa eegamu kana maal carraa akka dhiyaatan barbaadaman yoo jiraate isa sanarratti yaada kennuu danda'a. Akka dirqamaatti yookaan immoo nama chaanaalii kanarratti hirmaatu irratti wanti hin eegamne immoo namni osoo haasa'u jidduu lixuun hin eegamu hin barbaachisu. Yaada namootaa kabajuu yaadni sun nuu liqinfamuu dhabuu danda'a yookaan deeggaruu dhabuu danda'a. Yaada sana yaada mormuu nurraa eeggata malee nama sana yaada isaa abaaruu namicha soliin abaaruu hin qabnu. Firaas namni asirratti hirmaatu irra caalaatti chaanaalii barnootaa gochuuf deemna. Chaanaaliitti muuxannoo wal jijjiirru gochuuf deemna. Kanaaf chaanaalii kanarratti namni hirmaatu eenyummaa isaa yoo hime gaarii ta'a jechuudha. Yeroon isaa galgala sa'aatii 3 hanga 4:00 karoorfannee kan ammootu haala qabatamaa miseensota keenya irratti hundoofnee yaadicha kan fooyyessinu ta'a jechuudha. Kanaaf kan afaan dhiyaatu afaan Oromootiin fi Amaariffaa yeroof afaan Oromootiin deemnu duratti sagantaan keenya immoo bal'achaa deemu saganticha bal'isaa adeemne jechuudha. Waan kanneeni ajandaan asirratti dhorkaman hoo maal inni waan jedhan waan muraasa kan kaasan. Ajandaan asirratti akka kaanii barbaadaman amantii nama biroo tuquu yookaan xiqqeessuu waa'ee siyaasaa kamiyyuu deeggaraas mormus hin ilaallatu yookaan dhimmoonni kunniin hin ka'anii akkasuma immoo wantoota sabaaf sablammoota adda addaa arrabsuu xiqqeessuu dhimmoota akkanaatirraa bilisa haa ta'uu barbaachisaadha waan jedhu kana kaasnaa egaa akka walii galaatitti
dhimmoonni jiran kana fakkaatu haaluma dura isinii kaaseen sagantaan qophaa'ii keenya kana qabannee waliin deemnaa. Egaa mul'anni keenya fagoodha, deemsi keenyas akkasuma mul'anni keenya guddaadha, deemsi keenya fagoodha. Isa kana immoo waliin taanee diinagdeen xiinsammuun wal ijaarree deemna waan jedhu kana akka kaanii irratti hordofaa jirtan waan bareeda. Riikardii isa kanaan mutu chaanaalii isiniifin kan gadhiisu ta'a. Sagantichi maalirratti xiyyeeffata, akkamitti deemaa waan jedhu waliin ilaalaa kan deemnudha. Turtii waliin turreef galatoomaa jechuun barbaada. Thank you.